بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى كان irratti ibsa kennuuf as baane nuti koree komii majlisa Oromiyaa inshaallah yoo rabbi jedhee komiin karaa kamiin dhufuyyuu inshaallah ilaaluuf koreen kun hundaa'ee akka majlisa Oromiyaatti qophoofneerra. Kan nuti kilaasteroota amma jiran keessaa kilaasteroota Bahaa Harargee, Kibba Bahaa, Sikkoo Mandoo, Kibba Gujii, Boorana, Jidduu Gala Shawaa, Lixaan Wallaggaa, Kibba Lixaa Hiluu fi Jimma. Nuti kan hojjennu akkuma beekamu filannoon yeroo ammaa kana gaggeeffamaa jira. Filannoo gaggeeffamu kanarratti immoo komiin aanaarraa yoo ka'e koreen komii ilaaltu masjiidarraa kaasee hanga majlisaa Oromiyaatti hundeeffamee qophaa'ee jira jechuudha. Kanaaf nuti kan hojjennu inshaallah kan filannoo silsilaamaa kan inni hojjennu dhaabbata kana jalatti komiin kamiiniyyuu mudachuu danda'a. Komii mudatu kan ammoo bifa kamiin ilaallee yoo rabbi jedhee bifa kamiin ilaallee akka sirreessinuuf qophii ta'uu keenya ibsa kennuu barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Yeroo ammaa kana filannoon majlisa Oromiyaa akka biyyaatti gaggeeffamaa jira. Dhimmoota Islaamummaa haala qajeelfama majlisi naannoo Oromiyaa baaseen biyya Oromiyaatii fi biyya Itoophiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Isa kana bu'uura godhachuudhaan yeroo filannoon kun gaggeeffamu dogoggorri tokko ilma namaatiin waan raawwatamuuf jiraachuu danda'a. Kanaafis majlisni Oromiyaa akkaatuma qajeelfama baaseen maskiida irraa ka'ee gandaan aanatti godinaan hanga naannootti koree komii rakkinoota mudachuu danda'an furuu danda'an jee yaadu hundeessee jira. Kanaaf komiin maskiida irratti ka'uu danda'u sadarkaa gandaatitti akka inni ilaalamee furamuu danda'u kan sadarkaa gandaatii ol ta'e immoo aanaatti darbuudhaan aanaan maskiidota aanaa san keessa jiranirraa komii dhiyaatan koreen komii sadarkaa aanaa irratti hundaa'e san ilaalee karaa kamiin komiin maaltu dhiyaate jechee addaa baasee taa'ee mari'atee furmaata godhuu akka danda'u achirratti koreen komii sadarkaa aanaatti ijaarame furmaata kaa'aa kan deemu ta'a. Inni immoo koree komii aanaa sanitti ittiin quufne dhimmoota humna kee ol ta'an furmaata hin arganne aanaa kana irratti koree komii aanaa kanatti hin quufne inni jiru koree komii sadarkaa godinaatti ijaaramanii jiranitti dhiheeffachuudhaan koreen komii sadarkaa godinaa san taa'ee ilaalee komii san kan godina fiduu danda'u jee ilaalee furmaata kennuu danda'a jechuudha. Koreen komii godinaa san komii san laalee komii godina san keessatti dhiyaatu hunduma isaatu furmaata kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf koreen komii sadarkaa godinaatii ol kan ta'u yoo jiraate garuu koreen komii sadarkaa godinaatii ol ta'uu jiraate sadarkaa naannootti darbaa. Naannoonis kunoo bifa kanaan koreen komii filannoo ilaalchisee dhiyaachuu danda'an bu'uura godhachuu danda'an sadarkaa naannootti ijaaruudhaan kunoo bifa kanaan qindeessee waan jiruuf kanaaf uummanni keenya kan muslimaa kan laa ilaaha illallah qabu hundinuu waan rabbi buuse jalatti kan shari'aa rabbiitiin bulan hundinuu dogoggora ni qabaa jennee namannu. Kanaaf inni immoo ilmi namaatiin waan raawwatamuuf dogoggorri tokko tokko kan uumamaniif koreen komii gandarraa jalqabee haga naannootti ijaaramee waan ta'uuf filannoo haqa qabeessa dhiibbaa fi shira qaama tokko malee filannoon keenya keessaafuu bara kana adda wanni isa godhu bilisummaadhaan haqa qabeessummaadhaan kan gaggeeffataa jirudha. Kanaaf bifa kanaan ilaalee caasaan komii ijaaramee kan jirutti akka hiikkatu gandaas ka gandatti akka hiikkatu aanaas aanatti isaatti akka hiikkatu zooniidhaas zoonii irratti akka hiikkatuu fi isaa ol kan ta'e garuu koreen komii sadarkaa naannootti bifa kanaan qindaa'ee waan jiruuf uummanni keenya karaa nagaa fi tasgabbii taheen akka filannoo isaa gaggeeffatuu fi komii isaa dhiyeeffatu jenneeti bifa kanaan kunuunis dhiyaannee kan naannoo irratti hundoonee jirru. Kanaaf uummanni keenya bifa kanaan akka komii dhiyeeffatu waamicha goonaa fi yaada jiru isinii dabarsuu fi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.